Innagamu jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu. Gootichi artistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa jedhama. Goota Oromoo Oromiyaan biqilchite leenca Ambooti. Artist Hacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa gurguree lammiif dhalatee lammiif jiraatee lammiif du'e. Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo isaarraa humni lafarraa tokkoyyuu akka booddeetti isa deebisuu hin dandeenye mirkaneesseetiin jira. Artisti Hacaaluu Hundeessaa warra dhiiga namaatiin sooratanii lubbuun isaanii hadarbuyyuu malee hanga lubbuu isaatiin lafarra jirutti lammiidhaaf jiraate. Artist Hacaaluu Hundeessaa jirraa jedhee uummata isaa gaafate. Jirtuu jedhee hawaasa isaa gaafate. Jirraa jedhe qeerroon sagalee isaa jala qabee. Artist Hacaaluu Hundeessaa goota ija barbaadaa goota baddaa Amboo lammiif jiraatee lammiif wareegame. Galma barkumee irratti bara 2019 yeroo galii walitti sassaabuu buqqaatota Somaalee irratti waan tokko isteejiin yookaas waltajjiin tokko uumamee ture. Waltajjii sana irratti namooti gurguddoon biyya hoogganan namooti adda addaa argamanii turan. Carraa argate sanatti fayyadame. Namooti baay'een carraa kennameefitti hin fayyadaman. Namooti carraa akkasitti fayyadaman akkuma addunyaatti iyyuu muraasadha. Sagantaa mataa isaa qopheeffatee wanta keessa isaa jiru lubbuu isaa riskii yookaas balaarra godheetu qophaa'ee gara waltajjiitti achi ba'e. Gaaffii tokko Oromoo gaafate. Jirtuu jedheetu uummata gaafate. Qeerroon silayyuu roorroon itti hammaate afaan ta'ee fi innis lafaa ka'ee irreessaa ol kaasee jirraa jedhe. Eessa jirtu jedheetu gaaffii lamaffaa gaafate. Boolee biyya abbaa keenyaa jirra jedheetu deebii isaa itti hime. Qeerroonis lafaa utaalee boolee biyya abbaa keenyaa jirraa jedhe. Oromoon qe'ee tufaamuunaa qe'ee abbaa isaa keessa jiraachuu akka qabu walaloo isaa keessatti itti hime. Hundumtuu miira keessa gale qe'ee isaa yaadate. Lammiin hin weerare riba keessaa ka'e tokkummaa isaa cimsu akka qabu dubbate. Ilaalaa waltajjiin sun waltajjii itti akkasitti dubbatan miti. Bara sanaa mana keessattiyyuu gadi qabanii haasa'ama ture. Inni garuu achi ba'eetu waa'ee Oromoo waa'ee saba isaa onnee isaa guutuudhaan dubbate. Hacaaluun yeroo kana godhu waan abdatee qabaatee osoo hin taane lammii isaa abdatee ofii isaa abdateetu akkas godhe. Seenaan kan isa yaadatu eenyullee yoomiyyuu irraanfachuu kan hin dandeenye waltajjii seena qabeessa ture. Harka fuune dhaggeeffattootaaf hordoftoota miidiyaa Shinniggaa ana Abdii Wagaayyooti. Sagantaan irra qabadhee isiniif dhufe. Yaadannoo artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa ilaalchisee yaada namootaa yookaas immoo yaada hordoftoota miidiyaa Shinniggaa tokko kan hin gaafadhe kan isin biraan ga'u ta'a. Yaada isaanii dhaggeeffannee dhumarratti walitti deebinaa yeroo gaarii akkasiin qabaattan asumarraan isinii dhaamu barbaadaa. Faadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Urse gannaalee ururse gibeen urse gannaalee ururse gibeen ajeeko siegen dadhabee ajeeko siegen dadhabee. Maqaan koo Filannoon jedhama. Waa'ee goota keenya waa'ee weellisaa Hacaaluu Hundeessaati wanti irratti amma dubbachaa jirru. Hacaaluu Hundeessaa akka ani ofii kooti yeroo baay'ee taa'ee yaadutti dhaloonni maalirraa barachuu qabu, dhaloonni dhufu maal nama kanarraa dhaaluu qabu jedhee gaafan yaadu tokkoffaa Hacaaluu irraa wanti baratamuu qabu gootummaan akkuma jirutti jiraate gootummaa qofa miti. Mucaan kun yaankiidha ganaa ijoolleedha. Beekumsa guddaatu keessa jira. Hayyuu guddaadha.
waan weellisu waan dubbatu beeka utuu waltajjii irratti hin bahin utuu dubbatin nama calculation isaa hojjetee dubbatudha waan dubbatu darbee immoo nama fuulduratti waa raaguudha namni kun forecasting isa jedhamu yookaan wanta fuuldura jiru nama waa nama keessa kaa'uu danda'udha. Namni guddaan ijoolleen giddugaleessi dargaggoon kan dhaggeeffachuu danda'an dubbii mi'aa waan nama fuulduratti sochoosu waan achi nama gotu nama dubbachuu danda'udha. Kanaaf dhaloonni kun karaa adda addaa gaafa waa'ee dhimma biyyaa dubbatan waa'ee dhalootaa dubbatan waan dhaloota kana keessa kaa'anii darban dubbatanii utuu lafa kanarraa darbanii gaariidha kan jedhu yaadaan namni dhalatee yoo du'e hiikaan qabu. Kanaaf biyyoota gurguddatanitti abaluu dhalatee gaafa waggaa 4 du'e doktara abaluu dhalatee gaafa waggaa 3 du'e kan jedhani nama dhaloota isaa miti umurii isaa min kan lakkaa'an namni gaafa seenaa lafa kaa'u kan lakkaa'amu. Kanaaf seenaa waggaa 2 waggaa 3 keenya yoo biyya kana keessaa deemnellee bu'aa guddaadha dhaloonni nurraa akka kitaabaatti waan dubbisee boritti fufu qabaa jechuudha. Kanaaf Hacaaluu irraa maal baranna jechuudha. Tokkoffaa beekumsa nama keessa kaa'uu danda'udha. Lammaffaa nama waan godhuuf immoo waan hojjechuu barbaadu tokkoof nama ofitti amanee godhudha. Kanaaf nama ilaalaa yookaan as bu'achuu bu'aa sodaachaa osoo hin taane nama wanta gochuu barbaadu itti amanee godhudha. Kanaaf waa uumuu waa kireet gochuu dhaloota keessa waa kaa'uudhaaf halkanii guyyaa nama yaaduudha mucaan kuni. Kanaaf nus har'a gaafa lafa kanarra jiraannu nama waa uumuu danda'u ta'uu nurra jira malee nama waan uumame duwwaa taa'ee ilaalu ta'uu hin qabnu jedheen achirraa waan hubadhe waan guddaa kana hin qabuuf mucaa kanarraa isa kana nus hundumti keenya dhaloonni kuni isa kana hubanne dhaloota kana waa keenya darbuu qabna kan jedhu asumarraani yaada koos waan Hacaaluu irraa baradhes kaa'ee darbuu barbaada ulfaadhaa fayyaa ajjeesanii jedha. Okay, mee Hacaaluu warra kaan irraa maaltu adda godha? Akka dhuunfaa keetiitti wanta hubatte tokkorraa Hacaaluu namoota biraarraa wanti adda isa godhu kan isaa qofaa kan ta'e mee gabaabsiti. Wanti Hacaaluu adda godhu kwaalitiin isaa inni guddaan tokko ani kan hin arge tokko akkuma sila kaasaa ture nama wanta gochuuf jedhu tokko beekuudha. Nama waan gochuuf jedhu tokko dursee herrega isaa hojjetudha. Kanaaf calluma jedhamee nama ilaalaa waan hojjetan yookaan namarraa waan qophii godhan otoo hin taane wanta uumameef tokko nama hojjetudha. Waan inni sarraa bari'anii waan uumamneef tokko waan nu keessa jiru tokko dandeettii nu keessa jiru baafnee isa nu keessa jiru hojjechuudhaaf Hacaaluurraa kanaan hubaddeanii waan isa keessa jiru waan nama baasee hojjechuu danda'u dandeettii isa keessa jiru. Inni kan biraan ani Hacaaluurraa hubadde of ta'anii argamu. Of ta'anii argamu waan salphaa miti. Kanaaf jireenya isaa irraa kanan arginu hundumaa ofii isaa ta'ee nama waa hojjechuu danda'udha namni kun. Inni kan biraan immoo gara mureenya nama qabudha gara kuteessa waan hojjetu hundumaa fi namni wanta gaarii utuu qabu konfiidensii isa jedhamu yookaan ofitti amanamummaan qabu yoo ta'e kwaalitiin keessa kaabaduu danda'a. Kanaaf waan fidde waan qulqulluu tokko ofitti amantee nama biraan ga'uunis dandeettii guddaa kan biraadha. Kanaaf isa kanarraa hubannaa Hacaaluurraa. Guddaa galatoomaa mee kun dhalooti dhufummoo kana amma Hacaaluun amma dandeettii isaa hojjeteera saba isaatii fi jijjiirama haga kana hin jedhamne fidee bu'aa guddaa buusee darbeera lubbuun isaa wareegamu iyyuu malee hojiin isaa ammayyuu darbanii jiraatu jechuudha. Yeroo itti fayyadamuu isaa gootummaa isaa waan baay'ee nu dabarsiteetta. Namooti baay'een illee amantiidhaan osoo gargar hin qoodiin waa'ee Hacaaluu jala muraniitu ija jabinaan dubbatu. Kana jechuun immoo wanta inni saba isaatiif hojjete hagam gaarii akka ta'ee fi hagam saba isaa akka fayyadu agarsiisa waan ta'eef mee ijoollee kee umurii kee keessatti waa'ee Hacaaluu gabaabinaan ergaan ati dhaamtuuf yookaas immoo wanta ati waa'ee Hacaaluu itti himtu mee gabaabsiti. Baay'ee gaarii. Hacaaluun wanti nu Hacaaluurraa dhaloota dhaalchisuu qabna jedhee yaaddooni. Hacaaluun yeroo weellisu waa'ee ganda tokko duwwaa leellisu. Waa'ee guutummaa dhalootaa, waa'ee guutummaa Oromoo, waa'ee nama hundumaa ilaallatu kan inni yeroo hundumaa jecha isaa keessatti fayyadamu. Yeroo dubbatu illee nama hundumaa waan madaalu dubbata. Kanaaf dhaloonni dhufu maali dhaalchisuu qabna Hacaaluurraa jedhee yaadaani sammuu wal qixxeetti yaaduu danda'u. Sammuu wal qixxeetti ija wal qixxeen nama ilaaluu danda'u. Hacaaluurraa dhaloonni barachuu qaba jedhee yaadan jireenya isaarraa. Kanaaf dhaloota dhufutti ani maalan himaa mucaa koorraa kaasee tokko gootummaa
gootummaa akka inni qabaatu. Gootummaa qabaachuun dirqama ta'a. Inni lammaffaan immoo nama aadaasaa beeku. Nama aadaasaa beeku ta'uu akka qabu dhaloonni dhufu aadaasaa gatuu hin qabu. Amantiin abbaan amantii qabu hordofee akkuma jirutti garuu aadaa fi amantiin waliin argu garaagara. Kanaaf aadaasaa qabachuu qaba namni aadaasaa jabeessee cimfachuu qaba. Seenaa abboonni keenya kaanii darban fuulduratti dabarsinee dhaloota dhaalchisuu qabna. Iddootti akka iji hin bannee fi ija aadaa keenyaa fi ija dhaloota uummata keenyaa iddootti eeguu qabna dhaloonni dhufu. Isa kana Hacaaluun akkuma fidee dhaloota kanaan ga'e warri kana achi jiran immoo fuudhanii dhaloota isaanitti aanutti dabarsuu qabu jedhee yaadanii nama seenaa hin ganne ta'uu qaba dhaloonni inni dhufu kana itti muunurra jira seenaa akka hin ganne wal harkaa fuudhee akka dabarsu isa jedhu. Urse gannaalee ururse gibeen urse gannaalee ururse gibeen ateeko siegen dadhabee ateeko siegen dadhabee. Koyonaas caalaa jiraatan jedhama. Carraa kana naalaachuu keessaniif dhimma gootota keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti haasa'uudhaa fi baay'een galatoomaa irra deebi'ee kan jiraadhu naannoo Finfinnee kana magaalaa Finfinnee dhimma gootota keenya Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee dhaloonni maal irraa baratu nullee maal irraa baranna dhaloonni booda dhufan illee maal akka irraa baratan waa tokko tuttuquu yaada. Gootni keenya Hacaaluu Hundeessaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalatu malee Itoophiyaa jiran maraa fi fakkeenya nama ta'uu danda'udha. Fakkeenya isinii kaasuu hin danda'u. Gaafa dubbatullee waan hojjetu irratti konfidensii guutuudhaan nama hojjetu jeedaloodhaaf weedaloodhaanii gaafa hojii hojjetu baay'ee nama kan bohaarsu dhimma dubbachuu barbaadillee waan hojjechuu barbaadu sagalee isaatiin laphee namoota baay'ee keessa kan seenee jiru goota keenya baay'ee jaallannuudha. Dhimma kana irratti waan tokko tuquu kan hin barbaadu dhimma gaafa barkumee irratti yaada tokko kan inni kaasee namoota baay'eellee yoo argitan ta'e laphee namoota baay'ee keessa kan seene baay'ee jagna yookaan immoo goota jedhamee kan waamamuu danda'udha. Fakkeenyaaf dhimma Adwaa irratti wantoota tokko kan inni qopheessee dhufee magaalaa Finfinnee keessatti hojjete baay'ee kan nama bohaarsudha. Seenaa namoota badee, seenaa namoota jajjaboo turan illee kaasee kan akka Waliiqaa Dingilii namoota baay'ee dhagaa seenaadhaan amma kan hin dagadhoote illee gootummaa isaanii kan inni kaasee mul'ise seenaan kan dagate illee namni kuni kan ifa godhee addunyaatti mul'isedha. Irra darbeellee dhimma tokko yoo amma isinii kaasuu barbaade maayini lola Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'e irratti akkamitti galii gurguddaa akka sassaabaa ture akkamitti baraa keessa deemee namoota kanaaf nyaata dhiyeessaa galii walitti qabaa hojjechaa akka ture baay'ee namoonni baay'een kan beektanidha. Namni kun immoo hojii isaa keessatti baay'ee nama gara kutannoodhaaf jagnummaadhaan hojjechaa turedha. Yoo dubbachuu barbaada ta'e amma fakkeenyaaf ministeerotaa fi warra biyya bulchan duratti illee gaafa dhiyaatu namni kun onnee banamaaf laphee jabaadhaan nama dubbachuu danda'u nama konfidensii guutuu qabu. Kanaaf goota keenya kana baay'ee jaallanna. Dhaloonni nu biraan umurii koo jiranii fi umurii koo booda jiranillee nama kanarraa maal baratu kan jedhu waan tokko tuquun barbaada. Hojjechuudhaaf nama akkamii ta'uu akka qabu gara kuteessa ta'uu akka qabnu yaada tokkodha. Inni kun immoo yaa'u akkuma beektanii namni kun dubbachuudhaaf yaadanni kaasu baay'ee laphee namaatti kan bu'u baay'ee namatti tola. Garuu egaa haalli tokkoon immoo nama kana biraa yoo dhabne seenaan hojjete dhalootaaf darbee waan jiraatuuf Hacaaluu Hundeessaa hin duune har'alee jira. Waan kun seenaa ta'ee utoo hin ta'in galmeerras jira addunyaan hin beeka. Isa kanaaf immoo Hacaaluu Hundeessaa hin du'e utoo hin ta'in qabrii ol jira boollaa ol jira waan ta'eef nama kana ijoolleen ol adeemoo nu dura nuteellaa dhuftanillee waan nagaarii biyya keessaniif zarii keessaniif akka gootan Hacaaluu Hundeessaa irraa macaafa isaa irraa jeedaloo isaa fi welaloo isaa irraa akka baratanii isiniin jedha. DireTube galatoomaa leeqaatiiwwan immoo galatoomaan isiniin jedha ulfaadha. Dhiifama gaaffii tokkoon siif dabala. Gaaffiin siif dabalu kuni jenereeshiniin kana booda jiru yookaas immoo dhalooti kana booda jiru Hacaaluu irraa wanta inni dhaaluu qabu gabaabsiiti.
kana fudhatee kana deemsisuu qaba. Dhalooti kun kana booda kana qabatee kana galmaan ga'uu qaba. Wanta nuun jettu yoo jiraate daqiiqaa tokko sii kenna. Thank you. Hacaaluu irraa maal baranna jettanii? Hacaaluun gootummaa irraa baranna. Baachiru gabaabamatti gootummaa irraa baranna nama kanarraa. Gootummaan akkamii kan jedhuu fi hojiidhaan gootummaa qaba saba isaa bira dhaabachuudhaaf dubbachuudhaaf gootummaa qaba. Yoo argitan ta'e sila isin tuqeen darbe. Barma galma barkumeetti wantoota gurguddaa kaase seenaan kan hin daganne. Sila isin tuqee darbeen jira. Dhimma du'aa irratti namoota galmeen hin beekne maqaa isaanii kaasee fardeen Oromoo baay'eedhaan magaalaa handhuura Finfinnee keessatti gootummaa akkasii hojjetee seenaa namoota badee kaasee galmeessi seenaan akka qabatu godhee jira. Hacaaluu Hundeessaa irraa kan inni barannu gootummaa gurguddaa akkasiiti. Waan inni hojjetu irratti hojiin isa kan inni dubbadhu caalaa immoo seenaan ni caafe waan tokko tokko kaasuu dandeenya. Argitan yoo ta'e amma waa'ee farda siidaa dabalee kan inni kaase seenaan kan dagate fardi siidaa dabalee kun akkamitti akka dhufe eessatti nyaata akka godhamaa ture waan kana kaase seenaa bade kaase dhalootaaf ifa kan gochaa turedha. Waan akkana irraa barannaa. Urse gannaale ururse gibeen urse gannaale ururse gibeen ajeko siegen dadhabeen ajeko siegen dadhabeen. Urse carranaa taniif guddaa galatamaan sinii jala. An maqaan koo Magarsaa Waaqtolee yookaan maqaa masoo isin ittiin beektan koo Jooniin jedhama. Yaada amma isin nagaafattaniif yookaan wantoonni keessa koo jiran natti dhaga'aman dubbachuu barbaadu. Gootni keenya Hacaaluu Hundeessaa kan uummanni yookaan Oromoo odoo hin ta'in Amaara Tigiree itoo hin jedhin addaan kan hin beekne kan beekaniin Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa seenaan isa keessatti baradhee tokko tokko isiniif dubbachuu barbaada. Sunis seenaan isiniif dubbachuu barbaadu Oromoo ta'aniif Oromoo qofaaf seenaa galmees odoo hin ta'in namni tokko dhugaa qabuu fi wantoota ta'uu qaban namoota fuulduratti argamuu qaban irratti kan hojjechuu barbaadu karaa isaatii inni hojjetee yookaan haala muuziqaatiin, haala barreeffamaatiin, haala adda garaatiin wantoonni inni nu barsiise irratti barumsa irraa argadheen jira. Sanarra immoo darbee dhaloota dhufuuf yookaan daa'imman koo an godhadhuudhaaf seenaan dabarsuu barbaadu. Hacaaluu Hundeessaa jechuun goota Oromiyaa keessatti dhalatee guddateef anillee akkasuma dabarsee nan dubbadha. Sanarra darbee seenaa kam waliif dhaamu sababa ta'eef seenaa akka waliif dhaamtaniif akka waliif dabarsitaniif hagam beeku isinitti himeen jira jechuudha. Guddaa galatoomaa. Ajeko siegen dadhabeen ajeko siegen dadhabeen ajeko siegen dadhabeen ajeko siegen dadhabeen. Ekichirimni nyaate sigane frekkisa jabaatu sabaaf kufaa wayyoka jabaa jirma Hundeessaa harri aduudha aduu boroo urjii gaalessaa galti hunda caalu wayyoka kophaa dukkana ibsaa jagniisa jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota koo akkuma ammaan dura yaada hordoftoota koo dhaggeeffachaa turtan dhumarratti yaada keenya sassaabuudhaa fi artist Hacaaluu Hundeessaa ilma Oromoo ilma lammii albeema isaa jalqabaatiin erguma karjallee Amboo keessa taa'etu waa'ee tokkummaa Oromoo faarfachuu eegale.
Oromoon tokko ta'uu akka qabdu yoo tokko irra taane irraan kan hafe eessayyuu dhaquu akka hin dandeenye albeema isaa jalqabaa keessatti irra caalaadhaan waa'ee tokkummaa Oromoo haasa'e. Hacaaluun tokkummaa sirba jiru erga sirbee booda achi keessatti aartistii keenya beekamaa Alii Birraallee yaadatee ture. Alii Birraas tokko ta'anuun jedheera. Amma yoonaa tokko taane tokkummaa yoo tokko taane ce'uu akka dandeenye tokkummaa yoo qabaanne eessayyuu ga'uu akka dandeenye sirba isaa keessatti eereera. Artist Hacaaluu Hundeessaa nama hundumaa biratti fudhatama cimaa qaba. Sheekii, qeesii, daa'im, dargaggeessa, nama guddaa, abbaa amantii hundumaa biratti iyyuu fudhatama qaba. Kun immoo dhoksaa mataa isaa danda'ee qaba. Artist Hacaaluu Hundeessaa akka inni fudhatama qabu kan taasise Artist Hacaaluu Hundeessaa waa'ee biyya isaa, dhugaa lammii isaa yeroo hundumaa waan haasa'uufidha jechuudha. Artist Hacaaluu Hundeessaa bara 2008 sirba maalan jira jedhu yeroo sirbu tokkummaan Oromoo diigama akka jiru himee ture. Diiganii gara sanaa gara diigamuu mallee nu baasan addaan baanii nuti addaan ba'uu hin malle walaloo isaa jedhutti Oromoon gaara cimaa akka ta'e Oromoon cimaa tokkummaa qabaatee akka jiraataa ture garuummoo akka addaan qoodaa jiran garuummoo akka diigamaa jiru sirba sana keessatti dubbateetu Oromoo maal jirtaa eessa jirta jedheetu qeentu faamunaa yeroo itti weeraramee turetti Oromoon akka inni falmatu godhee jechuudha. Isa miti dhoksaan kan biraanillee sirba sana keessa jira. Farda siidaa hatanii siidaa dabaleen sooree. Farda siidaa hatanii siidaa dabaleen sooree. Erga addaan nu baasanii barri turee bubbulee. Farda siidaa hatanii siidaa dabaleen sooree. Barri turee bubbulee. Jedheetu sirba isaa keessatti waa'ee farda siidaa farda Oromoo isa hatamee ture sanaallee achi keessatti dhoksaa mataa isaa danda'ee dubbatee. Isa booda immoo yeroo Oromoon dandamatu xinnoo gaafa masmara sarara qabachuutti ka'u immoo waan tokko dubbatee ture. Lakkii jirraa jedheetu immoo maalan jiraadhaaf deebii tokko deebisee ture. Garuu immoo akkuma inni interviyuu isaa irratti dubbate maalan jiraa kan jedhuuf jirraa keessallee walaloon tokko jirti. Isheenis jirraa hundaa baachaa kan jedhu. Jireenyi keenya ammayyuu sirrii miti garuu immoo osoma dhageenyu akka san dhageenye osoo beeknu akka san hin beekne taaniitu jiraachaa jirra jedheetu jirra jedhee ture. Boolloo xaddee abdii isaa koon baddee biyyiin galabaa miti walirraan xaragan. Abdii isaa hagaa kaasuu akka barbaadu garuu immoo biyyoon galabaa akka hin taane akkasumatti akka namarraa hin kaane sirba isaa keessatti dubbatee ture. Geeshee lattuu abdii isaa koo dhalootee si faarsa jedheetu abdii isaa hagaa akka dhalooti yaadataa jiru dubbatee ture. Boolloo xaddee taaddasaa koon baddee biyyoon galabaa miti walirraan xaraganii jedheetu taaddee birruu kaasuu akka barbaadu garuu immoo biyyoon akka galabaa akka salphan namni du'e akka hin galle walaloo isaa keessatti qe'eetu faamuunaa irratti Oromoo ol qabee diina immoo gadi qabee itti naadatee ture. Hacaaluu Hundeessaa goota gaafa xiiqii goota ka'ee hin deebine goota saba isaatiif jiraatee haga dhumaatti saba isaatiif wareegame. Artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waa'een Oromoo kan itti mul'atu yeroo hundumaa waa'ee Oromootiif kan jiraatu yeroo hundumaa immoo Oromoof kan qabsaa'u ture. Hacaaluun har'a yoo du'ee nu biraa dhibamillee seenaansaa awwaalcha isaatiin walitti jiraata. Seenaa immoo rirmi hin nyaatu. Innis akkuma dubbate. Hacaaluu Hundeessaa ani saba kiyyaaf qaaliidha jedhee ture. Dhuguma Hacaaluun qaalii oliiti. Hacaaluu Hundeessaa yoo nu biraa dhibameyyuu kaayyoon isaa galmaan ga'a. Kaayyoo gumaa Hacaaluu akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu garuu dhalooti kun itti yaaduu qabu. Akkasumallee hordoftooti koo kana yaadatti akka isin qabattan nan barbaada. Gumaan Hacaaluu Hundeessaa akkamittiin ba'a? Gumaan Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo isaa yoo galmaan geenyadha. Kaayyoon Hacaaluu Hundeessaa maal ture? Walabummaa Oromiyaa mirkaneessu Oromoon akka mataa ol qabatee biyya abbaa isaatii irra jiraatu biyyi Oromiyaa jedhamtu bilisummaa mataa isheetiin akka hundeeffamtu kaayyoo isaa ture. Oromoof qabsaa'ee akka Oromoof wareegame isinillee kaayyoo qabaattanii kaayyoo daandii Hacaaluu irra deemtanii
kaayyoo Hacaaluu akka galmaan geessan gamanumaan isinii dhaamu barbaada. Hordoftoota koo sagantaa biraadhaan hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinii dhaamu. Ati sida kapso Oromoti abda seenaadhaan onni gaalu falmata mirgadhaadhaan namaati abda seenaadhaan onni gaalu gabaabdicha onneen gaara caalu abda seenaadhaan onni gaalu wayidhaloonni dhugaa keenan waalu abda seenaadhaan onni gaalu. Samar Marta naga naga dutes ni jirata naga naga hinaftu gumanke naga naga lammi tijibata naga naga galata senake naga naga nikudis nalfanke naga 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 sitinam naga naga zenanke omjama naga naga. Bineensa irraa Hacaaluu nama ilmi namaa muu nama ajee harki nyaatte namaare eenyutu amanama atin duune ajee atin duune atin duune ajee atin duune atin duutu atin duune ajee ilmoonde. Oromo duuta fi finjiraanne abda seenaadhaan onni gaalu imaana eebbisaas gonkanyaanne abda seenaadhaan onni gaalu usmaayoo mooyoo seeftuu si waame abda seenaadhaan onni gaalu si dhabee tan guyyaan natti dhaame abda seenaadhaan onni gaalu. Daloni ragada naga naga sena dalagun ke naga naga sechuda dagaga naga naga hinjamu kayon ke naga naga ijane mimani naga naga garati naniga naga naga wada ke tambada naga naga hirbu maltu diga naga naga. Hacaaluu Hundessa atin duune nu keessa jabaa yoom du'ee beeka falmataa mirga namaa Hacaaluu Hundessa atin duune nu keessa hacee gaafa barkumee hacee gaafa adawaa Hacaaluu gaafa marreessaa boonni yoom du'a nu keessa
Ajay! Ati hin